Ofii yaabanu. Bani maalun? Ofii yaabane uummata mul'isee eegsisi taamul'isu. Naannoo dubalu qaban deegan kooti bara. Naan ofii yaabane naan asii arguura aan uummata mul'isee eegsisi taamul'isu. Akkana gorsee. Ishoo wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuna akkam jirtu ordoftotaaf kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan YouTube riidii maakush hordoftan nageenyi keenya qilleensa barreessin bira haaguu jecha Ramadan Kareem. So saniif wacada akkam Ramadan isin jechaatanii jechaan nullee nama Ramadan fakkaatee dhufnee rayyaa bum. Ayya bareedina. Amanti Islaamaa hidhe sini galee raayyaa abbaa uzat meet fuftu qabraya bamacame nisira ate qola tabetura dara meedure nasir asma rugame tabetura de qasi wallahi nis nay kongas nja atsi dara kongo tikkosi kottu yalmanama dagai wangari badi sitti nafi sinjara anima Yata raya baca bayi jalan tiada awak sendiri ni. Ugai tu raya baca Kristen ada yang nama bayi tu apa tahu? Ya, tani fo cara raya baca selar sosial media bayi kesana dah terus Yohan dia berai tafakar cara. Ada segala ko ifama ada segala ugai baca baru kufan lena kamera bar. Okay, sanim beka. Jangan mal kabater ni uftanah itu nanti tani odo awal mau odo dan sini kira cara mal odo ni. Aduh, amalan ni. Kayak di wajah foto video orang dalam jadi ugaran. Ya orang teroleh ke cara kopai ni jadi ni jelas. So seni kopai ni dia orang ni. Ya sih kan. Ya sih kan. Ramadan. Ya kan. Dia awak Ramadan ni cina sigari Ramadan. Feeling for Ramadan. Ramadan ni gafa base Sheikh Umar. Sheikh Umar. Ya Rabbi nama sanu hagul wallahi. Insyaallah berkelas. Ane? Mari Rabbi. So wannan kau dari Farman yo kata tata cara senundi ke senu cara komen tidak terlihat dia tanya cara mak dia kan aja tata cara kena kabar dia dulu kena usah kabar dia dulu cara serius sama juga cara Kena mari di. kena kabar dia dulu kena wahi isi dah kabar dia dulu jera jangan kena kun isin nam di komen tidak terlihat ada jangan karena mana tim serimate cara karena mana tim serima nam toko yo karena mana tim berahara mana tim berat dia be kena maaf biar terlihat komen cara nam ni wang kaburra am masjid atau nama toko salam sih saja cara karena mana tu orang toko apa tu cara biar nanti. Ofat oi fra anak mama nafra kabarin aja cara, mama nafra apa sih kenapa? Asetilek. Akas semua cara. So suni akas semua teh buaya sangkan nufi tu kau siapa dia oligar figa tu re. So masa ni ini karena mau sini gaya macam online kalau wan aja jualan teh cara. So masa ni kau si wan atau tu re mau orang kenal food day. Aku kan dari bumal tu serak kisah kau ambil yang nak nikah tadi. Ya cani mata itu warna mana kena foto mata aku ni garu warna berida ada warna nuhun dikena yung jalan nu warna baka sigara nama cara kena aku ni hawa yung himpo. Amore baca wallah amatin awat ni opsi bal-balan jalan ni ini cara bal-balan jalan ni eskreti kara esa sih sinjat. Kara phone feel fiti points mare. Kara saroni orsen ini sigara cara kara saroni orsen ni jadi ni cara kena es khai asinje cakushina ke sakaya sih nanti. Aduh, konfirmasi aja tak kushina. Asin kushina ke sakai asin kushina dia mana kau anak tu sih bilaran aspirasi cinta ini. Anak kasih teka pada tin agak macam ke seras ni gara macam. Ay kena Rabbi kena ya Rabbi kena ni kena berinjak kas kau. Sani bukan nak ni habai we tambo himbo ya tamis. Bahasa. Oh. Nah, mesti bahasa ini opsi lah. Kalau saya tak saya gini, gua kawasi lupa. So guys, uga ani waan kana dayyaanne maalif sinitti fakkaate kennaa guddaani ani finni kun amantii tokko dubne jilbaan jilbeeffannee waliin amantii tokko rabbi keenya kadhatachuu kennaa kana caalan jiru uga dubbachuuf kennaa eegana fidee dhufa jedhee yaada amma galgala way qobbaatii wayyaa fadhuun kana way qabaa surprise siin qaba gaafa maali surprise na gaafachuu argadullee iddoo gara biraa keessa dhaqee kaayee dhufe Sani fiyu me uga surprise kana wal mani lalla asman me dole dubatin undi ke sana kame dargo goni hena da kam jirtu committee jara ke jirra ana jira oh
أرجع جرتنا سنة فكرت مرة تفهمي كنا لا لا وين كان مالي انت قصيص لا كان فول كده راجل كان لا لا شنو فول أجن إيه لا لا استغفر الله توكو كنا بسم الله توكو جت أشياء سالسنا توكو يا ايش مالك betul ya ini ada baru jalan itu lah توكو mau kana Nara amar ayah met bawa cati butuh kau ada dua konde karena boleh kenal nara itu butuh kau musik siapa baru dan jamwara dia no توكو kana dia coba ada ini kena sajing video hijrah thank you yang bantah tulis karena umat rasa rawatah innum tabba mana kiye qarin jadatu nabbara maka habanam banama jira cumali ku ishbigli mastawdi mastawdi fulat tilala tum bitun sar wala ruba ya sih tuh wala bani kadi wadi nah serius akak tidak ada tapi kita kawa nah karena semuanya dengan sama jalan jadi ada girgiddaatti footoo Firaankifoortii labbada jedhee bitee jechuudha bari dhufee ka'ee beeku. Fuuldugaa kun immoo iddoo sana isa duwwaatti immoo kun waaw. That's amazing. Zoa thank you so much. Serangga. Nah. Oh my god. Allah jeda Allah. Muhammad ini asal curangnya ya. God. Artinya Allah jeda na kita hesamo saati hesa makar biojin jechala no. Thank you so much. Thank you. Arga jentani kok ram kisni gani atau yo Man kena namurun koti uti nan rabu ke akka misne tin bare ne churwade tin mashallah jara comment jara seriously thank you jara na galati fatari richo ki qali malif bakar ham kisni so waqti tuna ta odi shayt ram akachu kala thank you arga tani to ko fana wan kun wati bakka warbuchu no thank you kalama fa kalama fa nan bana kennan inni kun warbuchu kan ajaibati malif isnitti kalama fakate fa kana fa yor gite bay des ya tin ya yoga betul jechan sunile barida kana yor gite mo cara ko huni wan braf ke sakawan te malukun karai malukun dalam dadar ofi kiyaban bani malukun ofi kiyabane ummata mulise ge sitamrusu nanu na dubalu ko ande kan ko dibar nan ofi kiyabane nan ati algura an ummata mulise ge sitamrusu akana zose aisho wana Thank you. Oi! Das so schön wirklich. Ich muss dem Mann da kamu kada. Ya, ini cuy saya ada kesian jadi. Guys. Guys, itu kasih tahu. Wala kan. Ilala kan mai. Shin kike ya bara. fila situ bisa anak tu situ sih lo asaskan ana sih mau disahkan Yeswa akan yang beredu nama mana kisah udah ifai aja Kuni bayi berada wala kasiwan nanjal tajitani isina seberti bu onne da bara. Thank you so much fikrish li bedish so ya. an fikir ana sinjan betul dah Babe, injalit bara fikri. fikir ini mana orang kan injar nana jenis wala nana jenis itu kau lihat orang woi Abba manaki ya kadi. telekono Love you. itu lama singgah orang Amma sala foto to kashkir intini gola da foto ka.
Soora Instagram irratti share godhaa. Thank you. Kun jechuudha mataa koo bukkeenaa bulaa jechuudha. Eeshi sadaffaa baasuudha. Moo aftaaf When sadaffaa? Allah say yes, nobody can say no. Eeshi tokko. Tuqeera. Sadaffaa. Garuu gashee kun maal ilaallatee? Akkanuma. Kanuma. Akkanuma jechaan. Akkanuma surprise. Na surprise kan ta'in. Sigalee akkuma dubbadheera ta'uu walaala kachaadha guyyaa sana waan kanneen fi raawwataniitiin. Maal yeroo biraa sunaa kennita? Yeroo kaakuu dhugaa rabbii jechuudha. Bara akkuma naaf hin jira. Kunuulee kan isin itti jira. Ramadan keessa. Oh my god! Sorry guys! Kanecha. Ramadanan kana gochuu dandeessu. Wallahi. Ramadan? Kanecha gudi adisi godhesetti waa kanarratti caaqoo seetti maa. Oh, qoyga. Dura baasa qoyga. Guys, tokkoffaa jechuudha bara. Jiruu keessatti namni kan afuura kan lubbuu ofii surprise isin godhaa jechuudha. Lubbuu. Namni nuyi irra jiraanna boori garuu lubbuu keenya duwwaan darbee jiraata malee foonni keenya hin jiraatu jechuudha. Jalqabarratti kan lubbuu kootiif ta'u mana koo keessa bareedee akkanaa ta'u surprise. Waliigala manuma keenya keessadha. Din anaaf jedhame. Itti aansuudhaan jaalala. Sidii gala jaalala malee jiraachuun hin danda'amu. I don't care namni waan baay'ee fedhii adda addaa qabaachuu danda'a. Jaalala malee namni jiraachuu hin danda'u. Sadaffaa irratti immoo ergiin nama kana immoo jaalladhe wayyaa aadaa oromummaadhaan hin badhaasaadha. Oh my god, I'm so pleased, thank you. Guys, wayyaa aadaati dhugaa rabbi kun immoo wayyaa aadaa wallaggaati. Wala? Yeah. Wallaggee. Wallaggu. Illa amma kanaatti si mul'isa. Hodha kun aadaa wallaggaati. Soorata qamisi miidhamu kuni waan itti hidhatan jechaadha. Qamisii sammuu kana fakkaata. Uffata aadaa wallaggaa. Uffata aadaa baay'ee soqaa turtee isiin jechaadha. Gara biraan qaba kan baaleen hin qabamne. Kabaalee hin qabdii garuu soqaanni turtee kana jechaadha. Uffata kana baay'ee kana soqaanni turtee jechaadha. Anas sibiita guyyaa tokko inshaallah ni ture. Inshaallah biraan qaba. Inshaallah guyyaa tokko dhufa. Kamiin gidee jedha. Yeroo maraa isin galee kamiin gidee jedha. Yeroo inni dhufa waan hundaaf iyyuu obsa qabaachuun barbaachisaadha. Kaleessa waan godhee waa'ee uffata kanarra sin taa'imu. Waa'ee uffata kanarra saayizii waan ibsiisu waan beekuun akkanatti argee uffata kana jechaadha. Footoo kaasee argee fi obsa akkanuma jedhe karaa waan itti nimne akkanuma footoo kaasee argee obsii footoo siitaa sin jedhamti. Siitaa waan kun siitaa si bareedeera naannoo jaanatti hin taa'e bareedeera bakka naannoo. Keessumaa wanti inni naa maratee dhugaa dubbachuu naata farda sha'us. Achi booda maal jedheeni bittee kana jettee galgala dhiisi kun liqqaadhaan binni jedheen. Otoo isaan taasifamu mursiisanii amma fuudhee kan ta'e jechaadha. Ittimee maaliif ittimee waan jedhu ota waliin ta'uu chaaddas nan jenne maaliif ittimee sun jechaadha. Eegas immoo akkasitti daawwan isii godheen jechaadha. Ani gaafa inni naa yeroo inni jedhu nan dhabeen sittiin ta'u guddee intalnaatiin maali sunumaa footoo maalitti agarsiise keessa kootti dubbataan ture agartanii obsaan aannan goromsa. Waa malee haati keenya haati kun obse kan jedhamu naannaan isinii galee. Obse naannatti haati kun. Maayina maazaadhaan yoo. Riidicha kiyya love you ta'u. Ajji akkasii. Thank you so much. Qilleensa irratti akkasuma. Qilleensa irratti bareeda. Ramadaan irra jirra guys. Ramadaan irra hundi intinii keenya soomuu qaba. Maqaa keenya duwwaatu sooma ta'uu hin taane hundi keessanii galee arrabi keenya soomuu qaba, iji keenya soomuu qaba, harki keenya soomuu qaba. Gin Ramadaan keessa akkas wal gammachiisuun ibsuun orkaa miti. Jaalala fi obsachuun orkaa miti. Thank you so much. Waan raamummaa xiqqaa irraa dhaabane waan taateef sheeka taa'anii jiran kana booda dhiifaman godhan of galcha. Sanifuu akkana akka guys maal guys dhugaa dubbachuuf jechuudha bara
akkaataan itti ibsiyuun qaban kanatti yaadne okay tokko argina kennaan deebii gaamu gin maali akka kennaan biraamoti kennaan ammee fakkeenyaaf akkuma dhugacha kennaan anas caala inni caala waliin nuyi jechuudha naan kan dhugas nyaa anatu baay'isi kedhe rafina anan baay'isi kennamoo ngottani walii galataan soo gottani fitu waan ta'eef anan baay'isi kennamoo situ baay'ina kan akkanumatti situ baay'ina kan ora doo ni baay'ina kan jira anis immoo kenneeraafi garuu nu kaameraatti baasnu maaliif jaalala yeroo baay'ee qilleensa rabuusuun barbaadu jechuudha laangisa qals jedhamee baan wayya malee diddafanii xixixite waggaa tokko keessatti hundumaa fixootu hin taane turtanii ennaantinii jettanii gabbaastan baay'ee bareedaadha gammachuu guddaan nutti dhagahamee jira thank you so much ammallee waan tokkositti hin barbaadu sorry asumaan jecha namoonni gari quraanaa yookaan akkas waan kenneef maalan yookaan jechuun dandeettanii waan kana yaadee ture no danqaba quraana naa kennitee jirta yaa anlee hannee fiira akkasuma iyyuu jala quraanaan qabdi quraanallee nan qaba akkasuma namni biraa si kan barbaade jira hindi irratti illee nan qaba naan kan dhugas nyaa namni biraa si kan barbaade jechaan namni hiriyaa kee tokko isaa jala quraanaa fi sidaajaa ofii hiyyaan yadhee fi jiraana jedhee ture inni si fidaa atin beektaanii maqaa dha'uu barbaanne jechaan inni dhufaa fi jechaadhaan namoonni gariillee akkasumas keessaa naa barreessanii wantoota akkanaa kan nuti barbaanne obseedhaan jettanii hirtanii nama anaayyuu nama baay'ee ni kennaas jechaan si kan nu barbaanne akkamitti soo si kenninee baay'ee sana edaa sababa kana gammachuu karaa kanaan si ibsuun barbaanna warra jettanii jira galatoomaa isin jechaa baay'ee isoo dandeenyee isin biyya biraa jiranaa isoo dandeenyee fi poostaa kennamuun arginaan jedhe jira namoota baay'ee waan akkana hanaan jedhee maaliif nam tokko karaa musliimatti deebi'u kuni aadaa musliimaatiif nam tokko yoo amantaa keessan dhufu simachuun karaa tokkoon karaa akkana hanaan naay wallaalaan baay'ee na simatanii jiran dhugaa naay sun sirna matee ta'e jechaadha nama akkasitti hin kannan naa jedhetu jira baay'ee galatoomaa isin jedhadha warroon sun jechaadha akkama dhugaa galatoomaa bakki si boodha isin galateeffachuu barbaada yaa akka isin jaraan xiyyeeffadhee jira dubbiin tanaa anko dubbiin illee baay'ee nan jirtu walumaa galatti thank you jechaan jira abbaa manaa kiyya qaalii namni waan fedhe jiru I don't care jechaa jechuudha thank you so much ani baay'ee gammadee jira na gammachiisu keetti guddaa galatoomii isa duratti immoo rabbi isa sanyaa kenne galanni isaa ga'u isa biratti immoo isa sammuu akkasiisii kenne garaa akkasiisii kenne ammallee nama otoo hin taane seexana otoo hin taane rabbi nagaa fayyaa dhugaa qabne siifaa kennu amiin amiin du'aa hin dandeenye qabalamtiya du'aa hin dandeenye amiin wallaahi kan bu'as nyaatte du'aa ta'e laafaan kaayyoon keef galme kaayyoon kan du'aa hin godhaa jira Ashi. haati kee bakka jirtutti fayyaa siifaa qabaatu Amiin. bakka geesse gahii Amiin. ergetteen dhabiin Amiin. dhukkubsatteen ciisiin Amiin. si gahee jira Abboota dabale. Abboota dabale waan baay'ee adda. Abboota dabale. so hundi keessaniyyuu dhugaa baay'ee galatoomaa waan Nama hordoftoota keenya maraaf iyyuu baay'ee godhe. Serious kan dhugaas hin jira. hordoftoota Nama baay'ee du'aa naa hordofin jira kanan beektaa waan ta'eef amma godheef. itti qophoofne qaba. Hayyee bakka guyyaa biraa gootaaf dhiyeessi. Hordoftoota Naan dhiisi. Dhiisi. Inni gootaaf guyyaa biraa pirogiraama tokko battee dhuftee du'aa yoo bichaa gootaaf. Amiin jedha amma isa tokko ni jedha hordoftooti keenya hundi keessan rabbi kaayyoo keessaniif yaada keessan mudoo keessan hundumaa galmaan isiniif haa ga'u. Amiin jedha amiin jedhaan taa'inaa. Amiin amiin. Fayyaaf nagaa hin dhabiinaa nagaa rabbi isiniif haa kennu. Bakka yaaddan hundumaatti rabbi isin haa qaqqabsiisu. Warri fayyaa hin qabne rabbi fayyaa isiniif haa kennu. Amiin. Harka rakkoo keessa rabbi haa baasu. Amiin. Akkasiin isiniin jedhaa bakka jirtanitti fayyaa nuu ta'a. Baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Thank you so much irra deebi'ee. Galatoomaa fayyaa ta'a guyyaa gaarii halkan gaarii rabadaana gaarii shorwaa nyaachuu gaarii. Koomentii jalatti immoo naaf eebbisa. Akkoo hin qabu isin jechaa waan biraati ati nama waan akkanaa deebisu rabbi isaa jechaan inni kun himtuu walitti qabame so guddaadha gatii guddaa bitachuuf haa jennu barbaade gish kennaan xinnoo qabdu wanti inni naa kennuun ani amala keessa waan ajaa'ibu keessa achaaraa kennaa namaati jiruuti irratti waan kennaa nama biratti bootee guddaa qabu kennaa nama waan feete haa taatu saantiimii takka naa bitan ani biratti guddoodha namaallee kan nuun jaaladha namaraalee fudhachuun jaaladha. Akkasiin jedhaa bakka oduu isinitti baasnu. Namni irraa fudhatu nama jaallatu ati malee nama zimbiloo. Hiriyaarraayi. San isin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa guyyaa gaarii torbee gaarii isin jecha isin jaalannaa rabbii jecha isin jaalannaa. Rabbii jecha isin jaalannaa. Manu jibbulleen jaalannaa I don't care namaaf nu bootaa hin qabnu rabbi kalma sababni samaani fakkeenya rabbiitiin jiraachuu danda'a. Rabbi jaalalanii nuu kenne namaaf dabarsine kenne nama waan ta'eef rabbi maqaa rabbi tokkicha
jenne isin jaalannaa ture. Wallahi. So akkasii isiniin jedha akkasii galatooma fayyaata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao.